Yooyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production akkam jirtanii arrantanaa qophii biraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraa qophichaatti nu faana ta'aatiin hordofaa. Akkasuma namni YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Harargeetti namichi haadha warra isaa asiidiin gubee poolisiin barbaadamaa jira kan jedhu har'a qabannee kan isiniif dhiyaanneedha. Nu faana turaa, nu hordofaa. Adde Obsitoo Mustafa jedhamti godina Harargee Aanaa Kombolchaatti hojjettuu waajjira geejjiba naannichaati. Abbaa warraa ishee obbo Ariifee Aliyyi Huseen jedhamu waggoota 6 darban waliin jiraachaa kan turan yoo ta'u ijoollee lamaan waliin horataniiru. Dhirsaa fi niitiin kun waggoota waliin jiraatanii ilmaan horatanii ta'anillee erga yeroo dhiyootti as garuu sababa hinaaffaatiin wal dhabdeen gidduu isaaniitti darbee mudataa turuu himama. Abbaan adde Obsituu obbo Mustafa Taayyee BBCtti himanitti abbaan warraa intala isaanii kun sababa hinaaffaan halkan asidiin qaama ishee irratti naqee miliqee. Halkan naannoo sa'aatii 9tti asidii dura bitatee mana kaayate kan intala kiyya mataarratti itti gadi naqe ishii gubeedha. Gubadhe jettee iyyite jennaan ollaan dhagahee birmate. Isa booda anaaf bilbilanii na waamanii gara hospitaala geessine jedhani. Miidhaan kun hanga qaqqabe ammajjii 16 bara 2016 magaaluma Kombolchaa Araddaa Duwwaa 2 jedhamu beekamu keessatti manuma jireenya isaaniitti. Asidiin kun rifeensa mataarraa fuulaa fi hamma gadiitti qaama ishee gubeera. Dura qulluma iyyaa baatee warra eeshuma bira geessee kuftuun of wallaalte. Kun halkan kan ta'e yoo bilbilaan na waamanii achi ga'uuf of hin beektu. Fuunee hospitaala Harar seensisne jechuun haala guyyaa ture himu obbo Mustafaan. Haleellaa asidii kanaan haadha ilmaan lamaanii dubartii taatee irratti kan raawwate obbo Ariifee Aliyyi battala yakka kana raawwate erga miliqee hanga ammaa akka hin to'atamne himu. Miidhaa asidii irraa ga'e kanaan buqqeen mataa ishee, ijji ishee tokkoo fi fuulli ishee guutuun akkasuma duubaa fi fuuldura qaama ishee irraa miidhaan cimaan qaqqabeera jedhan. Miidhaan kun intala isaanii irraa ga'e haalaan suukaneessaa ta'uu kan himan obbo Mustafaan haleellaa suukaneessaa kana dubartootarra yoo raawwatamu qaamni mootummaa dhimma ilaalu tarkaanfii saffisaa balichaan wal madaalu taasisuu qaba jedhu. Poolisiin aanaa Kombolchaa kibxata darbe akka miidhamtuun kun itti yaalamaa jirtu hospitaala Harar dhaquun miidhamtuu irraa yaada fudhateera. Dhimma haleellaa asidii kanarratti odeeffannoo gaafachuu waajjira poolisii aanaa Kombolchaa bilbilus odeeffannoo kennuuf hayyamamoo hin taane. Yaaliin miidhamtuu kanaaf taasisamu walxaxaa fi baasii guddaa kan gaafatu akka ta'e himu obbo Mustafaan hanga ammaa humna maatii fi firootan yaalchisaa jiraachuu himu. Ogeessonni fayyaa hospitaala Specialized Hiwot Faanaa Yuunivarsiitii Haramaa kan Hararitti argamu miidhamtuu kanaaf hordoffii fi yaala cimaa gochaaf jiraachuu galateeffatanii. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii aanaa Kombolchaa adde Hindii Mustafa haleellaan asidii adde Obsituu irratti raawwate yakka suukaneessaa fi ta'ii naannichaatti dhagame hin beekne jedhu. Shakkamaa miidhaa kana haadha warraa isaan irratti raawwate poolisii fi qaama nageenyaa waliin ta'uun hordoffii fi barbaachisaa jiraachuu himan. Namni yakka suukaneessaa akkanaa dubartoota irratti raawwate seera duratti dhiyaatee gaafatamuu qaba amma barbaadamaa jira. Nutis akka warra mirga dubartootaa fi dhaabbateetti dhimma kana hamma dhumaatti murtii barsiisaa hanga irratti raawwatamu hordoffii cimaa goona jedhan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii qindeeffannee kana fakkaataa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa deemanaa isiniin jenna. Akkasuma YouTube keenyaa namni haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa.